الله تعالى وبركاته. kabajamtoota daawwattoota keenya akkam bultan nageenni jira maal fakkaata bakkuma jirtanitti nama nagaa rabbi keessa jirtu rabbi sana taasisu yookaan dhageette yookaan hin dhageenye waan nama si himu dukan yookaan waan nama si biraan gahu dukan yoo dhageette maal jette laata maaltu mashaa'ira akkamtu keessa geetti dhagayamu yookaan ammoo akkam takka keessoon kan kee sosso'a waan jedhu of madaan waan nama si himu dukan jechuudha. Ida guyyaa kabajamaa guyyaa gaarii nagayaan salaannee nagayaan dabarsine kana keessatti biyyoota kafaraa yookaan biyyoota garbii keessatti maaltu ta'e dhageette yookaan hin dhageenye yoo ka dhageettu taate ga'een ati baatte waan sirraa eegamu waan sirraa barbaachisu waan karaa keetiin silaa ta'uu qabdu yookaan raawwachuu qabdu wanni ati raawwatte mee maaltu jira yoo ka hin dhageenye taate ammumarraa yoo dhagayuu qabda. Biyya Sweden jedhamtu keessatti guyyaa iidaatiin masjida guddaa magaalaa keessatti argamu fuulduratti gadi bahanii qaama seeraa nama mutaxarrif shororkeessaa gabbaasanii qaama seeraa godhanii fi akka muslimtoonni isa tuquu hin dandeenyetti jechuudha. Quraana itti kennanii quraana lukaan dhiitee quraana ija ummataa duratti quraana rabbii gube. Yoo yaadattan biyyuma san keessatti yeroo muraasa dura jechuudha waggaa muraasa dura namichaan ergama rabbi alayhi salaatu wassalaam arrabsee isaanuma keessaa namichaan sun biyya san keessatti abbaa qabeenyaa jechuudhaan ka beekamu osoo islaama baqatee jiraatu umrii isaa dhumarratti rabbiin makiinaadhaan isa garraqe makiinammaan isaa ruuhii isaa galaafattee galabbaxamtee ni halaaka ta'e abaasa nama rabbi amaneetiin addunyaa kanarraa godaane itti aansuudhaan ka lamaffaa dhufe barreen gaddaa keessa yaadattanii inni illee gadi bahee quraana karaa makiinaa gubbarratti gubuudhaan biyya san keessatti waan dalagee waliin beeytanii haga ammatti islaama jalaa dhoysanii mallaqa miliyoona meeqaan waraana garagaraa itti ramadanii akka islaamni tarkaanfii irratti hin fudhanneef akkasitti ruuhii isaa beeynal mootii wal hayaatii ta'ee of eegaa jira islaama jalaa dhokatee jiraachaa jira. Waan isin ajaa'ibsiisu kaamma dheengadda quraana gubee kun ammoo warra Iraaqii irraa baqataa ture namichaan kun Iraaqii irraa baqatee biyya Sweden kee jiraataa jira. Haga ammatti waraqaa yookaan ammoo eenyummaa qabatamaa ka biyya Sweden haga ammatti hin argannee ganaa yoo kennaniif malee jechaa jiranii. Namichaan kun warroonni kafaraa mallaqaan isa bituudhaan PayPal fi akkaawuntii garagaraa irraa mallaqa itti gadi roobsanii akka inni quraana gubu taasisan guyyaa iidaa irratti dubbatee guyyaa iidaa dura guyyaa iidaa dhufu kanarratti quraana gubaa jedhee beeksisa baasee akkasuma deemee guyyaa iidaa irratti bakkiitti shorxaa yookaan qaamni seeraa isa eegutti quraana rabbi iidaa ummata islaamaa fuulduratti gubee jedhe kanarraa kaka'ee biyyoonni islaamaa haga danda'anii namuu dandeettii isaa waan isarraa barbaachisu bahataa jira. Bahatillee biyya san keessatti quraana gubuu wanta aadaa beekamaa tahee yeroo dheeraadhaaf leellifamaa ture fakkaata. Kanaan booda biyya san keessatti namni kasaaraa jiru islaama moo kaafira waan jedhu inshallah viidiyoo yeroo biraa feetu waliin laallataana yoo rabbi fedhe ammaaf wannan jechuu barbaade. Kaampaanii gurguddaa biyya sanii ka meeshaa garagaraa dalagu yookaan ammoo addunyaa kanaaf wantoota garagaraa raabsaa ture islaamni bakka jiru adumaa irratti godhanii yeroo dabre bichaa keessatti yoo diqaate mallaqa doolaara miliyoona 50 jalatti dhiyaatu akka inni kasaaruu danda'u godhanii jiranii bakka jirtu Allahu akbar jedhu yookaan alhamdulillah jedhu akka inni kasaaruu danda'u godhanii jiranii. Kanumarraa kaka'e inni illeen ministeerri hajaa alaa ka biyyattii sun jechuudha. Gadi bahee yaada addaa wahii kennaa jira amma akka waan giddiin harka micciiranii amma harka kennataa jiraniiti wanni mul'atu. Kanaaf inshallah islaamni haga ammatti muqaaxa'aa jiranii biyya sanirraa admaa irratti godhaa jiranii labsaa jiranii haashtaagii irratti barreessaa jiranii bakka jiranii biyya Sweden isin martiin beeytanii Awurooppaa keessaa biyyattii san akka rabbi namicha quraana gubee sanillee gizii ammaa Suuriyaan gaafataa jirti Iraaqiin gaafataa jirti namicha sanii waan biraallee biyya keessaa balleessee bahee namichaan kun akka naa kennamuu naata rakkabumu jettee miira kana gaafataa jirti akka namicha san rabbi achi deebisee gatii isaa akka inni argatu du'aa irratti godhuu hin dagatina.
du'aa irratti godhuun keessan qooda keessan bahachuudha yookaan gahee keessan irraa eegamu keessan irraa barbaadamsan bahachuudha waan if keessaa qabuuf inshallah akka rabbi zaalima san qabu isaa fi isa fakkaatullee ka islaama xijaba baasullee kan quraana xijaba baasullee wama tukhfi suduruhum akbar waan qomni isaanii dhoysitu irra guddaadha san turre baay'ee rabbi nu hima waan taateef ummata kafaraa kana akka ummata islaamaa rabbi irraatisu akka rabbi isaanii anjesin hojii isaaniitii fi makri isaanii bakka jirtutti rabbi kan kee kadhadhu in kunta musliman yoo nama rabbitti amane yookaan islaama kataatu taate yoo nama biraa kataatu taate ammoo sunni garuma kan kee jirti waan taateef egaa inshallah wanni jiru isa kana yeroo biraatiif qabadhee namichallee suuraa qabadhee arguun waan taateef inshallah isinii kadhuuf ta'a video keenya like fi sharing akka bakka hunda wal ga'u nu godhu indagatina subscribe indagatina isin jedha assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh obboleessa keessan albaabu isin jedha